Yeroon isaa bara waraana addunyaa lammaffaa ture. Miseensi waraana Raashiyaa tokko hayyama argatee qonnaaf gara mana isaa osoo imalaa jiru konkolaataa reeffa hedduu fe'atee gara bakka awwaalcha jumlaa geessuudhaaf qophaa'aa jiru tokko arge. Diinni magaalaa isaa seenee miidhuu isaa hubate. Reeffa akka tullutti ol tuulame kana osoo laalaa jiru akka tasaa kophee amma dura haadha manaa isaatiif bite takka wal fakkaattu arge. Fiigichaan gara mana isaa yeroo dhaqu haati manaa isaa mana hin jirtu. Dafee gara bakka reeffi tuulamanii jiranitti deebi'ee yeroo keessa barbaadu haati manaa isaa achi keessa jirti. Akkuma ta'ettuu of tasgabbeessee rifaatuun isaa gaafa irraa baddu haati manaa isaa boolla jumlaan keessatti awwaalaman keessatti akka awwaalamtu hin barbaanne namoota sirna kana gaggeessan hayyamsiisee haadha manaa isaa seeran awwaalachuuf gaafa fudhatu hafuurri ishii hanga dhumatti hin baane ture. Dafee gara hospitaalaa geesse yaaliin godhamee fi fayyite. Dubartiin awwaalamuuf kaatituun fayyitee waggaa muraasa booda ulfooyitee ilma deesse. Ilmi ishii kun immoo Vilaadimir Puutiin jedhama. Pirezidaantii Raashiyaa yeroo ammaati. Mee isin immoo seenaa kanarraa waan barattan kooment irratti barreessaa.